Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayikd. An Dr. Daawitii Meelbasaayikdii wajjin hakiima yaala sammuuti. Sagantaa irraatiin wantoota fedhii dubartootaa hir'isan gurguddoo 5 fi furmaata isaa wajjin ilaalla. Dubartootni akka 130 ta'an fedhii walquunnamtii saalaa dhabuun yookaan hir'achuu fedhii walquunnamtii saalaatiin akka miidhaman bu'aalee qorannoo agarsiisa. Fedhii walquunnamtii saalaa isaanii hir'achuun yookaan wal caalmaan fedhii walquunnamtii saalaa gaa'ela keessattis ta'u hariiroo jaalalaa keessatti wal shakkuun akka jiraatu, waliigalteen akka hin jiraanne, akkasumas walirratti sagaagaluun akka inni jiraatu taasisuudhaan hariiroon jaalalaa sun yookaan gaa'elli sun gammachuu akka hin qabaanne taasisa. Kanaan gaa'elli sun yookaan hariiroon sun haga diigamuutti akka inni ga'u taasisuu danda'a. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu abbaa warraa sanaaf yookaan dhiira isa hariiroo sana keessa jiruuf rakkoo walquunnamtii saalaa dhabuu qofaa miti. Gaafa seen fedhii walquunnamtii saalaa dhabuudhaan yookaan fedhii walquunnamtii saalaa see hir'achuudhaan isa wajjin ciisuu walquunnamtii saalaa gochuu dhiiftu namni kun jaalallee isaa yookaan haadha warraa isaa shakkuu jalqaba. Nama kan biraa jaallatteeti moo na jaallachuu dhiifteeti jaalala koo fixxeeti kana booddee nan jaallattu jechuudha gaaffileen jedhanitti ka'uu jalqaba. Haaluma kanaan ofitti amanuunsaa gadi bu'uudhaan araada garagaraatiif gaa'ela isaa irratti yookaan hariiroo jaalalaa isaa irratti sagaagiluudhaaf akkasumas dhibee sammuu kanneen akka dhiphuu yookaan gaddabbuutiif saaxilamuu danda'a. Fedhii walquunnamtii saalaa dubartootaas ta'ee dhiirota namatti garagara. Tokko waggaatti al tokko walquunnamtii saalaa yaaduun yookaan walquunnamtii saalaa gochuun gahaadhaa anaanaa ta'eeraa jettee kan jiraattu yoo ta'u, kan biraan immoo maaliif torbanitti 4-5 gochuu dhabe jechuun komee dhiyeessuu dandeessi. Kanaaf fedhii walquunnamtii saalaa dubartootaas ta'ee kan dhiirotaa namatti garagara wal caala abbaa irratti hundaa'aa jechuudha. Yoom walquunnamtiin saalaa dubartii tokko gadi bu'e yookaan hin hir'ate jennare. Fedhii walquunnamtii saalaa dubartii tokko ni hir'ate yookaan gadi bu'aa jira jechuudhaaf guyyaa tokkotu hin ta'in darbeetu hin ta'in deddeebiidhaan walitti aansaadhaan fedhii walquunnamtii saalaa seen gaafa seen walquunnamtii saalaa gochuuf dhiyaattu yoo dhabame abbaa warraa seetii wajjin walquunnamtii saalaa yookaan seeksii gochuuf gaafa dhiyaattu fedhii walquunnamtii saalaatti seetii kaka'u yoo dide walquunnamtii saalaa sanatti dantaa yoo dhabuu jalqabde akkasumas kan duraarra garmalee kan irratti yoo ta'e kanaan dura kan of beekturra dubartiin tokko fedhii walquunnamtii saalaatiif qabdu yaadisee walquunnamtii saalaatiif qabdu garmalee kan irrataa dhufe yoo ta'e akkuma beekamu umuriin gaafa dabalaa dhufu fedhii walquunnamtii saalaas irrataa dhufa. Hirrinni akkasii kun al tokkichatti garmalee kan irratti utuu hin ta'in suuta kan irrataa deemudha. Yoo garuu dubartiin tokko fedhii walquunnamtii saalaa see garmalee al tokkoon hir'ataa kan dhufu yoo ta'e gaaffii kaasuun tarii maal ta'een fedhii walquunnamtii saalaa akkoo hir'ate jettee kaasuun waanuma sirriidha jechuudha. Kana qofaatu hin ta'in fedhii walquunnamtii saalaa see gaafa barbaadamu dhufuu dhiisuun akkasumas kan duraarra garmalee hir'achuun yoo kan isee yaaddesse kan isee dhiphise yoo ta'e akkasumas abbaa warraa see yaaddessuu yoo jalqabe tarii fedhii walquunnamtii saalaa see gadi bu'ee yookaan ni hir'ate jechuu dandeenya. Wantoota gurguddoo fedhii walquunnamtii saalaa dubartii hir'isuu danda'an 5 qabadhee dhufe keessaa inni jalqabaa rakkoo hariiroo sana keessa jirudha. Hariiroo wal mararfachuu, walii ho'uu, walii nahuun guutame kan wal hubachuu irratti ijaarame keessa ta'uun fedhii walquunnamtii saalaa namaaf keessattuu kan dubartootaatiif baay'ee murteessaadha. Faallaa kanaatiin hariiroo wal loluun, wal qeequun, wal qoccoluun guutame keessa ta'uun fedhii walquunnamtii saalaa dubartii akka inni gadi bu'u taasisa. Kan dhiiraas akkasuma hariiroo sana keessatti jaalalli isheen abbaa manaa seetiif yookaan hiriyaa seetiif qabdu dhumaa dhufuun isatti harkifamuun see hir'achaa dhufuun fedhii ishee walquunnamtii saalaatiif qabdus hir'isaa deema. Lammaffaan haala jireenyaa fayyaalessa ta'e hordofuu dhiisuu. Haala jireenya fayyaalessa hin taane hordofuun akkas jechuun alkoolii idileeffachuun, sijaaraa idileeffachuun, jireenyi ishee sochii kan hin qabne yoo ta'e, sochii qaamaa idileedhaan kan hin goone yoo ta'e, hirriba dhabuudhaan kan jeeqamtu yoo ta'e, soorata madaalamaan soorattu yoo ta'e, kanneen walitti dhufuudhaan ulfaatina madaalamaan taane akka isheen qabaattu ishee taasisu. Kun immoo rakkoolee marsaa dhiigaa garagaraatiif akka isheen saaxilamtu ishee taasisa. Sababa kanaatiin fedhii walquunnamtii saalaa ishee garmalee gadi bu'uu danda'a jechuudha. Rakkoo sadaffaan rakkoolee xiinsammuuti. Fedhii walquunnamtii saalaa dhala namaa walitti dhufeenya xiinsammuu, fayyaa qaama keenyaa akkasumas hariiroo nuyi keessa jiru irratti hundaa'a. Kanaaf rakkooleen xiinsammuus fedhii walquunnamtii saalaa dubartii hir'isuu irratti gahee mataa isaanii qabu. Rakkoolee xiinsammuu fedhii walquunnamtii saalaa dubartii hir'isan keessaa inni jalqabaa yaaddoo yookaan dhiphina walquunnamtii saalaa raawwachuu qabaachuudha. Dubartiin tokko waa'ee raawwii walquunnamtii saalaa ishee dandeettii nama wajjiniin walquunnamtii saalaa gootu sana gammachiisuu qabaachuu dhiisuu ishee garmalee yaaddofti yoo ta'e naannoo kanarratti ofitti amanamummaan qabdu yoo ta'e fedhii walquunnamtii saalaa ishee hir'achaa deema. Yooma fedhii walquunnamtii saalaa qabaatte illee carraa walquunnamtii saalaa sana keessatti hirmaachuu isheetii kan gadi bu'ee ta'a. Inni lammataa seenaa miidhaa walquunnamtii saalaa wal qabate qabaachuu isheeti. Dubartiin kanaan dura
miidhaa walqunnamtii saalaa wal qabate kanneen akka gudeedamuu, ulfa umurii malee, ulfa fedhii malee qabaattee beektu kan irra ga'ee beeku waa'ee walqunnamtii saalaa yookaan fedhii walqunnamtii saalaa qabaachuu ni rakkatti. Yoo waa'ee isaa yaaddes miira badaatu itti dhaga'amuu danda'a. Inni sadaffaan bifa yookaan qaama ofiitti qaanfatti yoo ta'e. Dubartiin bifa ishee yookaan qaama ishee keessaa tokkotti ofitti amanuu hin qabne kan itti qaanfattu yoo ta'e fedhii walqunnamtii saalaa ishee garmalee gadi bu'aa ta'a. Yoo fedhii walqunnamtii saalaa qabaattes carraan raawwachuu isheetii kan gadi bu'ee ta'a. Inni afuraffaan dhibee sammuu garaagaraa qabaachuu. Dhukkubootni sammuu muddamarraa kaasee dhiphina sammuu, gaddabbuu yookaan depression qabaachuun akkuma fedhii waan baay'ee balleessan fedhii walqunnamtii saalaas ni balleessu. Kanaaf dhibee gaddabbuu qabaachuun, dhiphina sammuu qabaachuun, muddama sammuu qabaachuun fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isuu irratti gahee guddaa qabu. Rakkoon afuraffaan rakkoo qaamaa yookaan xiinlubbuu jechuu ni dandeenya. Rakkoolee qaamaa fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isan bakka sadiitti irraa ilaallume. Isaan keessaa inni jalqabaa dhibee keessoo qancaroo ta'an qabaachuudha. Dhibee sukkaaraa, dhibee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, dhibee koolesteroolii, dhibee onnee, HIV fi kan kana fakkaatan qabaachuun fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isuu irratti gahee guddaa qabu. Rakkooleen kun fedhii walqunnamtii saalaa dhiiraallee ni hir'isu. Kana duwwaa miti dhibeewwan hormoonii fedhii walqunnamtii saalaa fidu kan testosteroon jedhamu hir'isuu danda'an kamiyyuu naannoo kamirraayyuu kan ka'an fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isuu danda'u. Inni lammaffaan ulfa ta'uu yookaan hoosistuu yookaan kan daa'ima hoosistu ta'uun illee fedhii walqunnamtii saalaa ishee hir'isuu irratti gahee qaba. Kun jijjiirama daa'ima hoosisuun yookaan ulfa ta'uun hormoonota irratti fidurraa kan ka'e yookaan xiinsammuudhaan kan wal qabatu ta'uu danda'a. Akkasumas dhukkubbiin gaafa walqunnamtii saalaa gootu isee quunnamu fedhii walqunnamtii saalaa ishee hir'isuu danda'a. Isa kana bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa gaafa fedhii walqunnamtii saalaa gootu fedhii ishee fixachuu dadhabuun ituu fedhii ishee fixatiin yeroo dheeraadhaaf turuun walqunnamtiin saalaa sun dhohannaa qaama isheetti akka dhageessisu wal riguun qaama saalaa lammanii dhukkubbiin akka isheetti dhaga'amu taasisuudhaan fedhii walqunnamtii saalaa ishee bor akka hir'atu taasisuu danda'a. Kan biraan garmalee kottoonfachuu qaama saalaa dubartii yookaan vaajinismas kan jedhamudha. Kunis fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isuu danda'a. Akkasumas qaamni saalaa dubartii jiidhina walqunnamtii saalaatiif barbaachisu dhabuunsaa, gogiinsi dhufuunsaa kun umuriidhaan ta'uu danda'a yookaan sababa garaagaraatiinis ta'uu danda'a. Fedhii dubartiin walqunnamtii saalaatiif qabdu hir'isuu danda'a. Shanaffaan qorichoota garaagaraati. Qorichootni wal'aansa dhibee birootiif kennaman keessattuu kan yeroo dheeraadhaaf fudhataman fedhii walqunnamtii saalaa dubartii ta'ee kan dhiiraa hir'isuu irratti gahee guddaa taphatu. Gareewwan qorichootaa kan fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isan keessaa muraasni tokkoffaan qorichoota dhibee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaatiif fudhataman, akkasumas qorichoota dhibee gaggabdoo fi dhibee narvii birootiif fudhataman, qorichoota dhukkuba sammuu kanneen akka dhiphuu fi gaddabbuu yaaluuf fudhataman, antidepressant, anxilootiks qorichoota nuyi jennuun jechuudha. Akkasumas qorichootni qusannoo maatiitiif ulfa hir'isuudhaaf fudhataman fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isuu danda'u. Kan biraan qorichoota wal'aansa asmiitiif akkasumas kaansarii garaagaraatiif keemooteraappii garaagaraa jechuudha fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'isuu danda'u. Dhumarratti furmaata isaa ilaallume. Fedhii walqunnamtii saalaa dubartii hir'achuun wal caalmaan fedhii walqunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha warraa gidduu jiraachuun hariiroo jaalalaa sanaaf, hariiroo gaa'elaa sanaaf rakkoo guddaadha, danqaa guddaadha. Gaa'ela sana haga diigamuutti geessisuu danda'a. Kanaaf rakkoon kun jiraannaan furuudhaaf irratti hojjechuun, furmaata barbaaduudhaaf xaaruun waan filannoo qabu miti. Rakkoo kanaaf wantoota nuyi gochuu dandeenyu keessaa inni jalqabaa haala jireenya fayyaalessa ta'e hordofuun fedhii walqunnamtii saalaa ofii nagaa ta'e akka turuuf kan irrattis yoo jiraate akka fooyya'u taasisuun hin danda'ama. Akkas jechuun soorata ofii irratti eeggannoo gochuudhaan, sooratni ofii madaalamaa akka inni ta'u gochuudhaan, hirriba boqonnaa ta'e qabaachuudhaan, alkoolii fi sijaararraa of fageessuudhaan, sochii qaamaa idileeffachuudhaan fedhii walqunnamtii saalaa ofii kontirool gochuun nagaa taasisuun hin danda'ama. Inni lammaffaan erga qoricha wayii fudhachuu jalqabdee kan fedhii walqunnamtii saalaa kee gadi bu'e yoo ta'e, jijjiiramuu fedhii walqunnamtii saalaa kee ofirratti argite yoo ta'e, dooktara qoricha sana ajaje waliin mari'achuudhaan qorichi sun akka jijjiiramu, dooziinsaa akka hir'atu yookaan falli biraan akka barbaadamu taasisuun ni danda'ama. Keessattuu qorichati jalqabde kun ol ka'uu dhiibbaa dhiigaatiif kan kennamu, gaggabdoodhaaf kan kennamu, dhibee sammuutiif, asmiidhaaf, kaansariidhaaf qorichoota kennaman yoo ta'an shakkiin kee ol ka'uudhaan dooktara kee mariisisuun murteessaadha. Inni sadaffaan rakkoo hariiroo keessa jiru furuudha. Hariiroo jaalalaas ta'e hariiroo gaa'elaa keessatti deddeebiin walitti bu'uun jiraannaan, wal qeequun jiraannaan, rakkoon hin furamne isin gidduu jiraannaan fedhii walqunnamtii saalaa ofii baduu ni danda'a waan ta'eef rakkoo isin gidduu jiru walii wajjiniin dubbachuudhaan, mari'achuudhaan rakkoo kana furuu
rakkoon isin gidduu jiru isin gidduutti furamuu kan hin dandeenye ta'e ogeessa mariisisuudhaan furuu ni danda'ama. Inni arfaffaan mana yaala dhaquudhaan qoratamanii rakkoo ofii baranii wallaanamuudha. Hir'achuun fedhii walquunnamtii saalaa kee wantoota armaan olitti kaafne yaaluudhaan kan hin furamne yoo ta'e haala jireenya fayyaalessa hordoftee utuu sochii qaamaa gootuu, alkooliin fudhattu, sijaaraan fudhattu, soorata madaalamaa sooratta, hirriba ga'aa qabda, qoricha wayii fudhachaan jirtu, dhukkuba beekamaa ofirraan qabdu, hariiroo jaalalaa kee yookaan hariiroo gaa'ilaa kee keessa rakkoon hin jiru. Kanarra darbee fedhii walquunnamtii saalaa kee hir'achaa deema yoo ta'e gara mana yaalaa deemuun qoratamtee wal'aansa argachuun barbaachisaadha. Rakkooleen kun rakkoolee xiinsammuus ta'uu danda'u, rakkoolee qaama keessas ta'uu danda'u. Akka barbaachisummaa isaatiitti wal'aansa argachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, nagaan tura.